yaa rabbi kun waggaa waggaadhaan nu geesse waggaa waggaadhaan nu gahe ijoollee koo maatii koo nagaa naa godhi. Moo kuma kanaan dura nan jaalladhe jechuuf immoo. Jaalalli na qabuuf immoo. Hangi yoomsitti garuu abbaa faanaa firee malee kan turte. Maaliif fireen qabattu? Saalfataa kanaan hin jenne. Wataabee keessa akkasitti gadi rukutamaa. Wanti ta'e rukutaa sodaannee jira. Kana dura dhukkubsattee gara hospitaalaa dhuftee beektaa? Jaalala lakkuu. Waa meeqa rakkadheen guddiseen dalaguu dhabuun fadhee. Diraamaa qabiyyee fi bifaan adda ta'e kana Aanaa Entertainment OBN wajjin ta'uun yeroo dhiyootti isiniif qabatee dhiyaata. Marree isinis ittiin buhaaraa. Boontuu. Ati otoo rakkoon tokko sirra ga'e halkan kanaan ala turuun maaliif ni jedhu? Bayi mana kana! Ispoonsara gochuun tajaajilaa fi oomisha keessan akka beeksifattan affeeramtanii jirtu. Jaalala lakkuu.